Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaa ta'uu hundi keessanuu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Addalla viidiyoo biraatiin isin deebi'een jira. Viidiyoon adda qabadhe isin deebi'e warroota nagaafattan akkamitti YouTube chaanaalii banachuu dandeenya, akkamitti viidiyoo irratti gadhiisna, akkamitti ammoo namoonnis arganii subscribe akka nu godhaniif isa akkamitti godhachuu dandeenya warri jettanii nagaafattaniif. Ani waan soban qabne ani isinitti himachuudha. Waan isin miidhuu hin dandeenye booda mootuyyuu viidiyoo irratti gadhiistanii subscribers illee argattanii rakkoon isinirra gahu yoo ofitti amantaniin alatti jamareen asin jechuu barbaadetanii innis maali tokkoffaa warra imeelii ofii keessanii banattanii yeroo rakkoon isinirra gahuuf deemutti paaspoortii ofii keessanii beeytanii paaspoortii itti jijjiirachuu dandeessaniin alatti siruma inumayyuu kan akkaawuntii namni isin hin bane amma namoonni ijoollee tokko madaamitu banaa fi madaamin keessan hin banu maqaalee dhibbatti hin beeytanii ammaanuyyuu nan arga jechuudha. Warroota koomentii naa kennan kana maqaan tokko nama hin dubbifamu. Warri harabiffaan barreeffatan isin ta'uu danda'a, jaras ta'uu danda'a hin beeku sanirraa ani waan harabiffaa dubbisuus hin dandeenyeef jechuudha. Kuuwwan keessan ammootuyyuu kan madaamin keessan isinii bane paaspoortii kan hin beekne kan isheen beektu jechuudha. Jalqabinaa isin jechuu barbaadeetanii maaliifi booda erga maatii argattanitti jechuun subscribers argattanii view maalii kanneen argattanii hunda erga guuttaniin Google AdSense yeroo banuuf taatanitti walumaa galatti akkaawuntii dhibbatti jechuudha. Paaspoortii keessan beeytanii kan ofiitti jijjiirrachuu dandeessan. Maqaa noormaalii ta'uu qaba. Maqaan keessan Google irratti noormaalii akkaawuntii email keessanii noormaalii maqaa keessan ta'uu qabaa isin jechuu barbaadeetanii lakkii rakkoon qabu warri YouTube dhuftanii laayikii viidiyoo kiyya bantanii laaltan dhibbatti email akkaawuntii hin qabdanii viidiyoo irratti gadhiisaa isiniin hin jedhu maaliif booda rakkoon kun waan jiruuf lakkii ammootuyyuu nu ani ofii kiyyaan banadhe ofitti namana paaspoortii yeroo barbaadetti nan jijjiirachuu danda'a kan jettan hin qabda waan ta'eef irratti viidiyoo hojjettanii gadhiisuu dandeessan. Isin maaliif hin hojjenne maal ijoolleen Oromoo YouTube kanarratti hin hojjetu jarmaa bashaa bichaatu hojjeta. Akkasiin jechuu barbaadeetiin ijoolleen Oromoo keenya hin jiran garuu afaan keenya gatanii jaraatiin hojjetu. Sababni isaas ijoolleen Oromoo subscribers namaan godhanii laayikiis namaan kennanii sheeris baay'ee hin godhanii saniitti natti fakkaata dhiifama hojjeyya. Irra caaleen isaanii warri YouTube hojjetu yookaan mootummaa viidiyoo irratti yaamsa garagaraa diraamota garagaraa maal walumaagalatti aappii minaamin barsiisan kunneen ijoollee Oromoo ta'anii warra Amaariffaan hojjetanii. Kanaafuu afaan Oromoo keenya kanaan osoo guddisnee haguma ta'een xiqqaattullee guddattullee laayikii illee ta'u dislaayikii illee ta'u haguma argataniin osoo wal jajjabeessanii afaan keenya kanallee guddisanii ana baay'ee dasna jedha waan ta'eef warroonni akkasii sunis osoo afaanuma ofiitiin afaan keenya yoo gannu gaxiqqeessine namni keenya nu guddisu hin jiru. Namootyyuu keenya gaxiqqeessinee tan jiraa guddisuu deemna dhugaan isin jedhaani. Kanaafuu isinillee osoo hojjettanii hundi keessanuu jechuudha. Hundi keessanuu warri viidiyoo kiyya na hordoftan warri koomentii akkasuma naa kennitan laayikii akkasuma naa kennitan isin ammootuyyuu waluma wal achitti subscribers walii gootanii wal guddistanii viidiyoo irratti gadhiistanii waan nama fayyadu waan namaaf bu'aa qabu yoo gorsa namaaf in ta'a barumsa namaaf ta'a jettanii yaadan irratti gadhiistanii hojjechuu dandeessan dhugaan isin jedhaani. Kanaafuu kana gochuuf garuu imeelii namni biraa isinii banatti dhibbatti fayyadamuu hin qabdan. YouTube jammaruuf qofa osoo hin taane kanuma biraatu nu dhibba baay'ee isin irratti fida. Dhugaan isin jedhaani. Yeroo imeeliin kee paaspoortii namaa beeku bar wanti ati search gootu viidiyoo ati ilaaltu maal kanneen hunda isaatuyyuu ittis hordofuu danda'an isin jechuu barbaadeetanii warreen imeelii qabaataniitiin
imeelii keenya akkamitti check godhachuu dandeenya rakkoo wayyoo kan nurra ga'u yookaan mootiyyuu paaspoortii nu osoo hin beekne namni biraa itti nu jalaa foonni ta'aa jiru fakkeenyaaf nu jalaa hatuuf ta'u akkas yookaan rakkoon nurra ga'u ta'e hin mul'isa inni waan ta'eef sanillee booda isinitti mul'isa akkamitti check akka godhattan mootiyyuu keessattuu warroonni onni falaaltanii googalee keessa seentanii viidiyoo garagaraa laaltanii yuutuub irratti ta'ee viidiyoo garagaraa laaltan kan madaamin keessan akkaawuntii isinii bane yoo ta'e dhibbatti waan isin gochaa ooltan hin beekan isinitti illee dubbachuu yaa baatan garuu hin beekanii isas yeroo fayyadamtanitti akkamitti seerchii goonisan dileet gochuu akka dandeessan isinitti mul'isachuudha warra hagaa xumuraa viidiyoo tana xumuree ilaalee xumureef jechuu barbaadeeti. Kanaafuu kan anadha isin fideef namoonni baay'een keessa illee na gaafatanii akkamitti irratti gadhiisachuu dandeenya akkamitti viidiyoo irratti gadhiisna warra jedhu amma isin hundi keessanuu imeeli akkaawuntii waan qabdan ta'e irratti gadhiisuu dandeessan garuu imeeli akkaawuntii keessanii ofii keessanii beeytanii yeroo rakkoon isin irra ga'uuf deemu kan paaspoortii keessan itti jijjiirratteen alatti irratti gadi hin dhiisinaa yookaan ammoo jalqabuuf hin yaadinaa isin jechuu barbaadeeti. Kana osoo kiyyaa warri madaamii jala jirtan jechuun mana keessa hojjettan kan jarri isinii banan imeelii san yookaan akkaawuntii san osoo kiyyaatti hin fayyadamtan an waan baay'een arga waan baay'ee haasa'anii waan an argus waan an dhagahus hin beeytan jechuudha waan isaan namaan jedhanii kanaafuu keessattuu warroonni viidiyoo garagaraa laaltan feesbuuk irrattis ta'ee googalee irratti yuutuub irratti wantootuma garagaraa irratti ilaaltan iyyuu wanni isin laaltan zim jedhee ta'a iddoo isin hin beekne jechuudha garuu san beeytanii yoo kan dileet gootan ta'e okay kanuma xaaxuma kanarrayyuu akkaawuntii keessan ofii keessanii maqaa keessan noormaaliidhaan bantanii yeroo rakkoon isin irra ga'uuf deemu paaspoortii itti jijjiirratan anaaf gaariidha isin jechuu barbaadeeti keessattuu warroonni biyya ormaarra jirru keessattuu shamarran dhiiraaf garuu isaan hin banan hin jedhu shamarran warra mana keessa hojjennuuf rakkoo cimaadha isin jechuu barbaadetti viidiyoo tana hiriyootan keessanii hundaafuu sheer gochuu hin dagatinaa. Ishee warri imeelii tana qabdan jechuudha imeelii keessan keessa seentanii yeroo imeelii keessan cheek godhachuu barbaadanitti anan isiniif jedhe jechuudha yeroo keessa seentanitti siiting ishee jettutan intuitanii san booda akkanatti isinii fide jechuudha erga akkanatti isinii fide manage your google account ka jedhu kana irratti yeroo tokko gattuitanii akkanatti isinii baasa jechuudha yeroo akkanatti isinii baasu kana erga irra ol tuitanii akkanatti irra ol soitanii boodatti iddoo kana jechuudha iddoo right godhu kanatti jechuudha we keep your account protect the security check up give your personality isa jedhu kana kunoo bakka kanatti right isinii kenna jechuudha kanan dubbifattanii right isinii kenna iddoo kana right godhuu baatee bakka cuftuu tana jechuudha bakka cuftuu tana yoo kan banamtee raayitiin tun ammoo iyyuu boorri mul'atu ta'e rakkoo wayitu imeelii keessan irra jira jechuudha kanaafuu yoo akkanatti raayitii kana isinii kenne okay rakkoo hin qabdanii garuu yeroo kana jechuudha yeroo kana iddoo kanatti raayitii akkana isinii kenne rakkoo hin qabdan raayitii cuftuu akkana gacifamte tana banee iddoo tana raayitii tana boora yoo godhe rakkootu jira jechuudha kanaafuu isin akkanatti get started jettanii eessatti akka rakkoo qabu beekuu dandeessan jechuudha. Eessatti akka rakkoo qabu beekuu dandeessanii jechuudha. As keessatti isinii fida waan ta'eef iddoo raayiti godhu kanarratti bakka sanitti boora mul'isa waan ta'eef akkanatti cheek godhachuu qabdan. Akkanatti raayiti tana kabiraan bootiyyuu kan isin YouTube irratti wantoota garaagaraa irratti ilaaltan bakka isin ol kaa'utu jira jechuudha. Kiroon googulee tana keessa seentanii iddoo tanan tuqxanii history bakka jedhu kanan tuqxanii wanni isin asirratti ilaaltan
osoo seentanii in argitanii seenati ilaalaa. Akkanatti isinii baasa jechuudha. Ani waa'ee baay'ee yoon seene bahu nan dileet godha waan ta'eef hagana bicha naa fide malee keessan baay'ee isinii fiduu danda'a. Yoo akkanatti erga kanatti isinii fide clear powers data bakka jedhu kana akkanatti xuyitan jechuudha. Yeroo akkanatti isinii fide all time kan jedhu kana irratti deeffadha. Kanaafuu yeroo seentan hundayyuu akka dileet gootan akkanatti isinii fida. Last hour, last 24 hours, last 7 days, akkas 4 weeks kan torbe afur dura laaltan guyyaa torba 24 sa'aatii 24 keessatti kan laaltan dileetii gochuu barbaadda jedheta akkana isinii fida. Garuu isin all time kan jedhu kan irratti deeffattan kan yeroo hundayyuu laaltan yeroo takkan dileet gochuu hin dandeessa waan ta'eef erga kanatti isinii fide all time irratti erga deeffattanii clear data kan jedhu kana tuytanii san booda clear jettanii jechuudha dileet ta'a. Akkanatti dileet gootanii ofirraa taataa galakkaluu hin dandeessanii. Kanuma jechuun kana waan gochuu qabdanii fi kan madaamin keessan isinii bane akkaawuntii jarri isinii banan jechuudha. Akkanatti keessa seentanii erga laaltanii xumurtanii waan barbaadan viidiyoo barbaadan waan ta'e hunda erga laaltanii xumurtanii yeroo baatanitti akkanatti dileet ofirraa gootanii yoo baatan gaariidha.